Ettesaanii deebisu biiftuunis borodoo sharrabsite galtii biiftuutu irra dhufte biiftuudha deebisu akkuma waliigalaatti namoota si xiqqeessaniif namoota faalla kee deebi'anii dhattee deebisuun gadi si buusa. Kwalitii kee namoota gurguddaa biratti kwalitii guddaa qabdana gadi si buusa si galee anamma dhagee immoo bee garuu kaleessa miidiyaa kanarra dhufe hin beektaati dhumarra jammararra kaasee aga dhumaana beekta. Guyyaa suura kee laxxafanii suura akkawwatii yaadira si laxxafanii na arrabsaa oolu. Dhaqeerraan dubbaddu. Ittiin dubbaddu gaafa narra haala korrabsitu jira keenya fagoon na qaba anumaanuu sheera godhushi asheerti godhee jenna haati muniraa akkasitti jirti jedhamee jedhe haati koo guyyaa tokko barrii mana ilmoo meeqa deessee guddifatte barrii mana namaa haadha koo nama beekaan haati muniraa akkam jettaniitu nama tokko gaafattan isiniif imaan zarazzare garuu nama sanaan maal jettan in kolfitan ol galfattanii wajjiniin isin argaan ture hunda keessaniyyuu. Isin dubartiin Elame amma jarakka biqiltuu godhi akkatti wal galchuudha dhiisan hin qaban isin galeera dhaggeeffadha biqiltuun akkatti balasii galchuu dhiiftuun qabdu. Shuu sabab. Ana nama rabsuu miti namni sodaatu jara warra muka udduusitti kaa'ee maatii guutuu gargaara gafee arrabsu walumaa galatti biqiltuu amurtee kenneeraa fi nabiloo gara hundaa nabiloo kan marraagaati ansi beeku danbeetu tokko jedhu warra kood jinni qoloxu jedhee immoo gaafatee deemu waan addaa wayii blog orang mana kita jazar Rabbi mira agesan Rabbi mira jazar awat kuana nama narabsu media ka rati nama narabsu kaba jama enyu jalan asap media gade kana jarati agesani nama hada nama narabsu nama dubartidan atakasi peredi jinni jakade dubarti kesutu kaba jame garati ilalame namni ko tidu danimo ofra warabsu nanni afan kabachi bama ana fanam nan kabachisu jazakallahu rabbi sini fakaffalu undage sanifu galatoma hada ko nan kabachi fadda akka oromooti gadi be iye lallabe imadde boy si madera ina dem bonye waya ko tinna bochise akka gandatti simo jolle jimma daranara wale ja summa bona bale da bada der gadera nan da banne ofran dor gagala barbaden gafal ofran dorge namni dirate gadi be mai dara do tutun tayin itti ko pa mu ma bari olti kabutos agesani نقصي سودا بيجا كانت تستوى دار ورا سودا استو بريم مو كبي فدا والله بالله النسو بريم كبي فدا ولا تكابدا كوبا أكاك دي باتنين دوني دوتان جرولان ولا بوتي دوتان جرولتي وانا نقول وتسالي دالتو كنا لا بيجا ترى سارا ada كولتان إنيون النسو وانا نقول لالتو غافة سارا كدي باتني وارجع كده كده جتشورا أما كو باسيني جري كنو أكاك دي باتني يجيني amma ko paawle jara ko picara da priol tkaba da kimmo humna dabala tawo ibar badadati resani wallahi mubarak wallahi kanum ti ila na rafat de sitin ko gale kanum ti ila na rafat de rebe juga dubayan kita itu berarti warra har ma rasu namamiti rabbi tapi ko ni kala ko itu mi ana urakas miti jini jette ko gafta urakas wala rabsaru butun ismi akas wana ada kora satu ribu tahu nagat wallahi angko silekan ada satu ribu meti wallahi ana ada kora satu ribu meti baru anam be abadi nagat kami ni asa agese sinda da singkaba jabai baye akasi jalan lokasi kaba jumbeta wallahi farang kaftana mana kana wallahi bilokin sukar garu baye kasi jalan dumbon dagati no denga da jirate temu be denga da jirate honda singkaba tanan wallahi zumba wallahi bloki da mana kana ana sita joma meme koy malla bota ku fadde yo brimile do kol daga de afam bana durte tak lalange malla bota ba sita joma bagan ku fes ko ku ni mana jemne dawaf adawana marra adana ma ba sa ren ku ni ko na jemne adu wi ko tif dawa ko na bar si sede mi kuti alhamdulillah warol khaira badera o jotta tajela way mubarak way ismo ko de mube amma wal tajamnera sini kale kana sanan jedhu warra deeftanii warri deeftanii jabaadhettan maalnarraa heddiftan haadha koo taate eegicha rabbii jaleerti akkana malee dhaa jiru tiyaati koo namni malee dhaa jiru hidhaa jira waan ta'eef mootummaa harka jira waan ta'eef hin himatu maaliin jedhu hidhaa keessa ta'a namni du'ee jiru qabrii keessa jira haati koo qabrii keessa jirti haadha koo arrabsuus hin gammachiise deemaa hojjira rabsa duniyaa irrattis hin gaafadhaa wal argine akiraattis fuuldura rabbiitti ol gaafanna
Dunia La nama Joko yo mube antuk Agenda kajaran coba man. Amar rakasati. Na amadinisin. Isa bakasa kan. Agenda kana fidani mana kotina nasena, manumati baradda Because asa. mo mube di kamaga Satu sode Dr. Fikir Abdiye mengambil si Wardira. Enggak ada kadira sini gadira tadi itu di daerah. Selalu mana raya akak tani. Informasi gawat aja deh. Ada kok kasar taraf sih kalau jadi mana gawat. Bu jalamin nawa mereka terge. Nawa mereka jar semua terge ada orang kata nak tadi kan dia gitu. Akabiti ada Mube lagi Fadu. Ada tuh jadi blok ke sana bahas ini gimana lo guru wallahi di pemanguru. an ninja na mube Aye mube lagi Fadu. Yang gada dubban ne ra ko ya. no me le to bisa di dati ma ya me ato Woi Amadin ko me. Amadin ke Fadu. Dengada kan ne nandi de indegana mo harara de betana raftu otumanga TikTok kan lo taw tirufe. Senetini inela mubaraki yoraf jira kon kabo haadu matara di fama wanjira di siti haadu mata ina rafsini jenne dubbata to Bonan galche mo be bonan jalanga di ko. gabati agabtu minami salamiti nuti kan jenne ina rafsini di haada tarati tu wonte ti fiddu jiru wonnati goccuru ndeso jinjiru haada tarra gadi buyi isa dimma keta wollolta ni ini si bloke o mali bloke te birana demnet inno si jibbesi bloke mali fi tarrafsu ada rafsu si barbaci de gan jibbesi bloke de ati bloke birade men wontinu dubbata to remale Elame garansi na tajabu ana calo mata tajabu apa tadi kasih semiti jenis ofi sudah waktu tolan baka fola ada kok tinju nyata baju kasih semiti wallahi sih tindalan ulah sih tinju jirat nara goras miti jasar yang gede sih sila akita wakam mana kana segalur iftani mana sana galur iftani di duti lalu kan betul betul kita mah yote mana kana galajir rawatan Ambaka hati kita terfam tu kabita tak galeta. Memang ada yang terfam yang kita. Sila kasutu. No ban nuti arraf so finnan ne bar mube wala tara di ta jaru marra ko ton undire. Maka ko ton undire. Abbam barbade tak eu dinne wala arraf senan ta kabwa. Isa lame amma wali anishki bareda tanto e kaleti aju jaga dufte la kaptela. Iski bareda to kol fineta la ta. Mube ana menna ke ngabu na raggefaddu wallahi lazim ani jokoti mo so mi okay nan jirada ani sumanni haade jade wolin jijjirinati ndinen orana dara isi makuma haada mu be hiwamini tunjedeni jaradi rala na to ila wallahi warra ko mentire ke mana bana asiti lewata ko sinin jodula of kabaja namne ni simbe ishi ayro hati mu be to kamtu wallahi nan tuntu warabbal kaba de ngede nan boyan aluma hunde isin kabri kesati hinje kamini tu oran ifa magafa dunit adarale mu maqadu hada mu be hiwamini jede mu ben hiwamini janan okke ni gafa dani bikiltu hiddo witanan ammu be hamman dandaw nan gafa dan jede woni nadide yoni dise garu disi adara hajandu makana daba way hada mu be rajaden ajanda darana yoshe irane jala kenya wansil gafa da wari commenti rabbi guya ke amati jalati kristanis islamis donc share se tiko yaro ko Ma share chikottu nararam na dai ote marra ko kaba. Araram ote o. Pinur kaba de yumube arkuma na hada ke ran abatu dam mube arsa barbaachiso akasin hasami male mube wallahi ko Kana taamete share natti god idan na marra sum. en gaddanan daw wadda hada ko rabaka je o e yaba fudde ummandida dage sagale wara badde arge en dabat do hada sarra je de be kata dum mata wala tikabe ajanda ko de do walsan brade bera ma brade bere ajanda war baddu de isuma bar mube yarolan ne Dami di nama beli itu wala beta memang to male wallahi sobdan ibad dagay isin warana mubarak yede mube kotta on sena de ofi folno arki senan wonti kunin baredu mubarak disera wana kana kana dabaddo bole so sifin tolu jenne malol galle warabbal kabanu barbane sinande dannetu menane isi warana mubaraki jara kana namani fikrini namani jara ko wara mubaraki tidatu jada turan jechura achi kesatti no yuarra pamaturre warabbal kaba kanu danne mo yo kana da ke arabsisu yo kana jejjebe su wana kadi ratide ngada dakati hada ko ra dawa jenna dattani dide monnin dume monnumni ha sesa na bodden sima pasu pada kesen wala ko tisu siapa gaafa tana do mube bar no amma tara dabala taada takka goda jechotan jedhu sana tunuttin
tolle nu harkifnaan ni dubbanne haadhuma isaa dhiitii jennee wanti nu dubbanne kana malee isin warra waraanaatti warra bitamtu akka waan nuti ati nu argite yookiin warra nama haadha nama arrabsu bira taa'uun sirreetti Wallahi waan kana diyyuu jajjabeessaa jira bara hin baay'isaa jira jaarsummaa bira deemanii dhiisa tara jechuun jara akkasii hin baay'isaa jira wallahi Ummato dhaggeeffadhaa sitti hima Wallahi ammeenyaa finnan al tokko dhaggeeffadhaa sitti hima tokkummaan miidiyaa biqiltoota ta'uu sadan kun wanti nu dannee fi ammeenyaaf yookaan akka inni mataa kee arrabsan waan sin itti hima warri koomeentis warri gastiidhaaf waa tokko sin itti hima namoonni haadha hin qabne utuu duniyaa kanarraa walitti qabamanii faranjiin arabni dhageessanii arabni faranjiin hayawaanni afaan hin qabne illee sareen jaldeessi mi'ootii qabadhu Dr. Peter wannumti haadha hin qabne biyya lafaarraa utuu walitti qabame rabbitu na ergee yookiin malaayikaa wayii bu'e yookiin immoo wannumti tokko mujiizaa wayii bu'e daqiiqaa tokkoof maal hawwitutu jedhamanii daqiiqaa tokkoof haadha koo argee deebitee aduutu himatan malee daqiiqaa tokkoof sooressan ta'a daqiiqaa tokkoof akkanan ta'a deeqa tokko kanan ta'a wanti jedhu jiru hayawaanni jechuudha. Tolti qabame gaafatame warra haadha hin qabnetu waa'ee haadhaa beeka. Soba warri haadha qabu waa'ee haadhaa hin beeku. Tasuma abbaan barbaadu dhufee na wajjin agartama. Warra haadha hin qabne waa'ee haadhaa beeka. Sidii galee. Anaatu fursaa wayii rabbiin ana mubaarakee asirratti argitan kan. Utuu rabbi fursaa wayii naa kenne akkuma nama wayiitiin jechuudha. Sakandii tokkoof maal hawwitatu rabbi naan jedhee. Wallaahi billaahi haadha koo jase argeen. Doa jedhena dubbadha warabbal kaaba rabbii lama ta'e tasini kagadda turabbii mujiizaa dhuma godhe haadha koo natti agarsiisan tokko du'e sira maal jedheen sinitti lamaannyaan warruma haadha hin qabne dhiisaa isa kana kanaafuu isin haadha qabdu kanaafi waa'een keenya seetti dhagahamuu dide jabaadhaadha wanta siniin jedhu jabaadhaa ammana cufadhaa. Nuti dhaggeeffatu dhiifamanaa godhantee hammeenya kee hin qabu wallaahi maqumti haadha keetti gasti irratti dubbatamu waan hin feene fan dhaabenna nuyi asirra jirullee namni si arrabsellee hin jiru namni maqaa haadha keetillee waame tokko hin jiru an adiraadhaa maquma isaa hin waami maqaa haadha isaa jedhe malee ammeenyi kee lakkan hin qabne hin beektaa warri mokoo miti isaa wartanii san inni hin kolfe maqaa mubee dhowwaa dhicirraashuma dhowwamee jechuudha maqaa mubee akkan waamne haasaa biraa fidanii taphataa turan dhaggeeffadha an ammeenya mubee kun qabaa yeroo narrafamu jedhe taa'ee puush godha turan. Dhageessanii warri koomentii inni hin kolfe waan biraati. Aba biraa keessa jirra erga inni dhaabee ka'eeti malee waan biraan jiru mubeetillee waan itti mufattee jiraatte dhiifamanaa godhi wallaahi akka hin dubbatinaatti immoo hin dhageenyan. Mubee assalamu alaikum. maal akka salaam yaadan qaba Maalatti dallaan Mubaarak. Naamee qoqa gijee tokko dubbadhee ummati qabadha. Mubaarak. Alba jedhee ati jedhan deebisee saatiin. seetani wallaahi woomti akka ijoolleen haadha nama arrabsitu baay'eetu kan godhe jaarsummicha bar jaarsummichi nama haadha nama arrabsu bira dhaqaniituma galuunis jaarsummaa gaafachuunis ciicatanii dhiisuudha malee mana sana seenuu dhiisuudha malee jaarsummaa kadhachuun maal jechuun akka namni nama arrabsu baay'ise jaarsummaa sanatiyyuu akka namni haadha nama arrabsu goota godhe baay'ise sii galee ijoolleen nama haadha nama arrabsanu goota akka gootaa tokko ilaalaa jiru. Wallahi akka haati keenya taatanii guddifte waan akkoo ilmoon koo akkamitti gale akkamitti beete yaaddaarte haati mana inni garuu as taa'ee gastira taa'ee haadha nama arrabsa. Maamme nullee wanti nu dhannee dhaggeeffadhu utuma tuktuuqii walla xoom nu dhannee naani ol nu harkisee beektaa jarri kun warra waraana mubaarikii naan mubaarikiin hin arrabsiniiti haadha mubaarikiin hin arrabsiniiti ati nama haadha qabu immoo haadha nama akkanatti hin arrabsu. Dhiisii wanti kun sirraan bareedu ati ilmoo ol guddatu dhiisii waan kana dhiisii keessaa bayi sababni itti mubaarikiin arrabsitu tokko jiru mubaarik takka haadha kee arrabsee beeku abbaa kee arrabsee beeku nama tokko arrabsee beeku dhiisii jenna jennaan mubaarik dhiifama nu gaafachuu qaba dhiifama maal si gaafatan doo waasitti hin balleessine jennee wanta kana dhiisa jandaa kanaa jennee kana sammanni haadha koo abbaa koo dhiisisan jedhee noo bakka natti kaasee filis shoddee bakka natti kaasee dhagalas. Si warra tantasuma kilmaan wata godhaaseedha. Shoddee. Maaluu jedha anaadhaa sarrabsaa. Arrabsaa siniin hin jenne. Maal hin jenne adaraa dhaqaati akka namaatti. Ofirraan dhorgaa. Dhaqaa dhawwaa jennaan akka biyyaatti dhattanii dhowwitan miti dilee miti. Maal inni sinaa gaafattan? Maal inni sinaa softan yoo inni maaluu jedhe? Dhiisuu barbaade? Wallaahi yoo inni dhiise sinii suuniyaan. Allaqe.
Mube. Mube. Maal? Ya umat. Nama miliyan to ko kanila sa dati madadam. Wala ko sinambar balo. Nagyoda tima. Nama miliyan to kisa na mo chaka rase fidum na me. Sobdan ni dege tanu. Wallahi ala dimi sobdan. To konge san kadiba wari bada. Itu pya ke te aste bi gen. Sini kale. Umato ko chunan desun. Mucha kana mo akan nera rai tor bakan itu ngo chisin khalas hal lagi. Isa. Eso buena. Jasuma lem buena isa gaban fatana memo akan irete idara rabat rubai ke sa kuato ko turubat. Lewo je ni kada bisi bu nachu. Hada ka bata temitana na marasi. Jasuma ni sin chujo ratan mucara tijabadu qafsa chu. Mucha kana raram ne bin dai rati wali qafsa undi kesen. Raram ne bin dai rati wali gala khalas. Bakai tanu. Barbara le soka isak ne nu Amerika thai. Ati ne mera garo to kumara tabe gade bi bu ne. Ila ni tum kono so mera garo. Aro se chu. Nammi wala de bunjum. Nammi be kam chika wuchu. Birri kan saba male. Hamma achi fusi. Ganzaba yurisa. Mubarikin immo dunia fa ya jala tambetin. Wallahi lazim. Istai ya sama istai ya rasa. Akibat undu kesen akibat. Oye kaya muiti kau tu memang menjadi satu nama be. Biftu ko. Kaya wamen is. Asyik tu mereka segala jera. Biftu. Umat kan. Mucha. Ane kaya gitu ya kawan wasit itu badin babi dia no jadi apa nih garu wan teh itu bacor badin. Oh iya. Malu coba. Aci Davis silkit kamera ti Davis lubbu. Ela mube anto kofa video una no jedere ni se wa tokko sitti ma dhaggeeffadhu asii ol beekee miti nama jabaadha nama beekadha nama ijoollee kumaan lakkaa'amanii aarsaa guddaa kaffalteedha dhiifama naa godhaa warra as jala jirtanis warra gubbaa jirtanis namoota baay'eedha aarsaa guddaa kaffalteerta ofirraan qabee jechuudha kan dura miidiyaa kanarratti na fidan muubeedha aarra si laffammasee namni kumni lama kumni sadi naala taa'u miti sini galee garuu muube waa tokko sitti ma dhagee xiqqishuunis yoo si waamte dhattee aartee gasti isaanii keessatti argamte isaanii deebisu guddaanis yoo si waame gasti isaanii keessatti argamte gateen dubbii takkitti bicha miidiyaa kanarratti dubbadde ishiinuu jecha baalagee jecha gadabii hin qabne jecha gadabii darbe jecha jira mitiire ilma namaati hin madaallamne tokko gaafa jedhana amma namaanatti dhagaame sanarraan kan nafe kan guyyaa guyyaarra naarrabsu shantama dhaqee deebisu anumtu femesi xiqqoon tulla anumtu namna ganaa lafaa ka'uudha tattaafatu tuni deebisu hojjaa kiyya kana laa asumatti yoo barbaade sirba banaddaa yoo barbaade immoo baaltinnaa kiyya gurguraddaa yoo akka Buleera deebisu argalleese Oi sasitti ni mamu beno sargen ta'e jedhameeyyi dhaqaati maqaa keenya irraa dubbadhaati mana bananna manni keenya baariyaanii dhaqa'u jedhanii ergatan malee si galee warruma mana koo kanatti guddatee biyya Devin Davis ati nama Devin Davis bakka baxxalaynati bakka Davidin argamin anti gaabeen sitti naaraan baay'ee naarsaa jirta Devin Davis bakka Davidin argamin bakka namoota gurguddaa bakka namoota deeggaran bakka namni rakkatee bira dhaabbatan bakka kanatti si argina maal gochuu nama si gadi nama kaleessa si miidiyaa guddifatee dhattee Devin Davis ta'eefi dhattee hundoo mana banattee waa'ee isaatirraa haasofta hundoo mana banattee haasofne ta'ee jedhanii dhufanii si jiraadha dhiisi konnaaf sha'aan jira Aina sobne ta'ee jedhanii achi oolanii haasaa oolanii walii galteedha warri dhufee asitti haasa'e. Ofirraa gadi buusi kan nama akkasii Mubarak dhaggeeffadha beebeelaa yeroo tokko biiftu gaafa nu namni nu jedhan jireenya jiru miti ilaa dhaggeeffadhaa jira keenya gaafa sana nama raqee gastii sana irratti argame taadha isaa arrabsee jennee xumure deemne dubbii xumura gaafa sana sinii galee nama gastii mubaarak irraa raqee mubaarak irraa kadhatu haadha isaa arrabsee jenne kanaan booddee eddee lama nama fakkaatu mooditara keerraa fudhu tokko jedhe nummoo mooditara jiru biloo kamuu hin danda'amu miti wallaahi nama gastii sana irratti argee qasaman billaa jaallattee jibbitee yiitee dhiiftee biloo kee danda'amu asii godha mana kajjoo wallaahi biloo godha ana biloo kee nagaa ana ani kaara biloo kee sangalu biloo kee sangalu baasu miti wallaahi hin baasu wallaahi fakkeessina dila masin ergatina barbaachisu dila fakkaachuu nama jibbu maafannee hordofaa Mana kana keessa wala ittiin miidhame bulee kaa hundi ittiin miidhame abbaadhuma barbaadde biloo godhi beekaman dirasti kenni namoo ittiin miidhame bulee kaa wala jaarsummaa wala jiddii wala jaanqaa kan mana sana seeni ana dhaggeeffadhu kan mana sana seeni ana dhaggeeffadhaan biloo kan mudhiisu dattaan qaba shumurii nan tuqinaa dhugaa jirtu fi lafiitiitti natti himaa malee an hin arrabsiin hin jedhe malee wanti illee arrabsiin jedhan jiru ana agarsiisa sana keessa jiru namni arrafamillee hin jiru mubeellee maqaa mooditara mana sana miti ati biqiltu mooditara mana sana miti mooditara miti koomentii hin taane naan jedhee jennaan narraan qabdinaan mooditara sii kennee biloo kii naan jedhe
Okay. Dhaggeeffadhu mootii si kennan bilookinaan jedhee nama fudhee bilookeen nama kommentii Kanaafuu ilaala dhaggeeffadhu. Namni mubaarakiin jaallatoo dhugaa dubbanne yoo nama mubaarakiin arrabse mana koo dhufuu miti foloo na gochuu yoo hin qabu. Callis warraan jettan akkamitti